firoottan isaa fi aaliisaa hundaa rabbiin obsaa haa kennuu fi rabbiin haata biyyattaa salphisu. Akkasuma jenna ka isheen alaa taate dhiira lafarraa xaragdee fitte inni hooleeyyiin Saudi Arabiyaa ilmoo haadhayyeessaa agaan cafacaftee lubbuu keessaa baaftee bineensa nyaachisaa jirti. Maal jechuudha mee kun ko fasaamii fi feemesiin kan jedhamtu yeroo sadaqaa funaannattu ija hidhatteetu moo ija qollofattee sadaqaa funaannatti. Wanta ta'aa jiru kan argaa jiru miti. Jala deemanii itti dubbachuu dhiisanii maatii isaanii tokko qabsiisanii agarsiisanii ummata fayyaa maraate jechuudha, ummata qullaa maraate jechuudha. Diqaaltota Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha ilmoo haadhayyeessaa ajjeeftu kun yeroo gama wallooti duu gama arsii keessaa akka duun dagatin miidiyaa gubbaa irratti fiddee sooshaal miidiyaa irratti akka kanatti ajjeesuun ilma namaa lubbuu keessaa baasuun feemesii taati. Gaamma kun torban irraa geema xabaa qabatti. Lubbuu namaa baaftee dhiiga namaa hangalaaftee geema xabatti. Maali yaabbo kuni maali kuni boo yaa haadha dhiira rabbiin obsa siyaa kennu ka warroonni maatiin keessan ijoolleen keessa sin jalaa boqotte yoo na kana naa dawwala jettee haati karaa laalti silkiisaarra mijaan isaa dawwala ree mijaan kunoo du'ee reeffa isaayyuu bineensa nyaate. Dhugaa rabbii baay'ee na jibbisiise. Dhugaa rabbii akkarraa kana of jibbe takka of hin jibbine. Viidiyoo sana laaleetanii jechuun nu biraa tiktookiin har'aan guyyaa shanaffaadha tiktookiin hin dalagu. Viidiyoo waraabamtee tiktookii irratti argee baay'ee obsa dhabe viidiyoo sana laaleetan jechuun. Dulloonni xurii laguurraa dhaabbatte akkuma jedhan sunuyyuu maan maraatti meen jedhe dullootuma kana kan rakkoo qabu bar harmalloota gastii gubbaa yaabbattee akkana godhi jettu sanatu rakkoo guddaa qaba. Obboleessa hin qabdu mana keessaa osoo obboleessa kee taate obboleessa kee irratti qumaaraa taphatta. Ani garuu baay'ee na gaddisiise. Maalumaaf Oromoo ta'ee hin jaaru tokko tokko. Dhugaa rabbii tokkicha. Hedduu nama gaddisiisa. Dullattiin harmallaan ibsa biyyarraa xalabattee fidattee asiidii fi kirooresiidhaatiin asiidii fi zayitiidhaatiin lubbuusaa balleesse. Mijaan kunoo guyyaa kaleessa addunyaarraa boqote. Darasaa kana quraana qara'uu dhaqxee immoo keessaa isa fudhattee baate. Achumaan janajjantee bitattee fidatte Saudi Arabiyaa. Ishee dhiisee dubartii biraa laalennaan immoo kiroores zayitii fi asiidii walitti danfistee lubbuusaa galaafatte. Niitittiin funyaan muree kun jechuudha. Qamxal tokkee kun jechuudha. Atis akka duutu hin dagatiin addunyaa kanarraa. Atis hin duuta. Eentu taa'ee nyaataa eentu hafa. Soo kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa baay'ee nama gaddisiisa. Beekaanii dhugaa rabbii ani micaa kanaa osoo hin taane kan ijoollee daa'ima sookkee qabdee akkatti dhagaa irratti darbattee dhagaatiin ajjeeftee lubbuu keessaa baaftu tumtee falaxxee dhiiskitee gaafa mootummaan ishee qabu gaa'eessa haadha isheetiin gara biyyaa galtiga. Yoo gara lafaatiin daftee Yamanitti deebite malee rabbiin mootummaatti ajaju warroota akkas lubbuu namaa balleesse. Maal ilmi namaa gara jabina kana? Maal gara jabina akka kanaa? Namni yeroo bofayyuu dha'u jechuudha akka salphaatti dha'ee lubbuu keessaan baasu. Ilma namaa kana otoo ija qabu otoo gurra qabu otoo nadhiisaa otoo jedhuuti dhagaa irratti darbatee lubbuu keessaa baase. Harka duubatti sakaalee. Yaa rabbii koo qiyaamaan gadi buutee laata yaa rabbii koo yaa bara 2019 maan nu dhageessuuf teessa. Maal dhaga'uuf teenya yaa bara haaraa kana. Qiyaamaan gadi buute yaa rabbii kooti qiyaamaa kan irraa dhaamse. Lolli kun harka afurmoo harka shanaffaa eegale. Ilmoo haadhayyeessaa ajjeeftee feemasii taatee xaba beellamaa qabatti. Maal gara jabina akkanaa maaltu dhufuuf deemaa jira? Maal arguuf teenyaa? Dhugaa rabbii baay'ee tokko na gaddisiisan dhugaa rabbi tokkicha. Soo kanaafu maatiin ijoolleen sin jalaa boqotte rabbiin obsa sin haa kennu. Haati yoo nanaa dawwala jettee karaa laalti inni yoo maal dawwala miti. Miidiyaa kanarratti akkatti tumanii ejjetanii lubbuu keessaa baasan. Kalaase ilaali jedhan agaarra buusi jedha akkana godhi jedha. Maali jooko? Sin hin beeku hin beektani. Eessaa isaan beektani? Sababuma tokkichaaf jecha Arsii keessaa yoo ajjeefamellee Walloo keessaallee ni ajjeefama.
ijoolleen kun maal sin gooteen jedhe sababni isheen ajjeefamtu sababa isheen tumamtuu fi liqii irraa qabdu moo way haraaxaa way irraa qabdu ijoollee garaa waa nyaattee hin qabne lubbuu keessaa baaftani waa hundumaafuu rabbi musiibaa dingataa isinitti haa fidu mootummaan Saawud Arabiyaa yoo taate gassin dhiise ummata daggala keessa fiigaa jechuudha ummata hudduu hoolaa jala fiigu osoo mo'aa gaarii qabaatte maa hoolaa jala deemti mo'aa gaariin qabdu sababa kun likiskisummaasheef jecha akka jaldeessa keessa deemtee goodaa barahaa keessa deemtee dalagde akka hindootaaf akka baangaalootaa mo'aa gaariin qabdu ummata likiskisii ummata hudduu ayyaadu malee ummata sammuu ayyaadu miti akkasii ati immoo intala qophaayatis addunyaa kanarra saajjeesee jiraadha jechuun hin jiru kan kee atis guyyaa tokko ni duuta maatiin kee biyyaa ni qabama akkasii laayik sheerii godha yaa jamaa yaa shabaab